Har'a waliin ilaallu dhiirri si jaallatee gaaffii akkamii sitti dhiyeessadha. Gaaffii akkamii gaafatamtaa isa jedhudha. So gaaffiin gaafatamnu baay'eetu jira. Gaaffii gaafatamnu sanarratti garuu iyyuu gaaffii akkamiiti kan gaafatamuu qabnu. Gaaffii akkamiiti nu gaafatan? Gaaffii akkamii nu gaafatan dhuguma nu jaallatan jennee fudhachuu qabna. Isa jedhu waliin ilaalla. Har'a waliin turre shamarran bakka wajjin tura hanga dhumaatitti jechuudha. Waan isinitti tole akka isinitti tole arkee jira. Koomentii keessan dubbisee jira. Akka jaallattanis arkee jira. Guddaa takka galatoomaa isiniin jecha inshaallah. Warri koomentii babbareedaa naaf barreessitan jazaakallahu khairan rabbi jazaa keessan isin adeebisu galatoomaa isiniin jedha. Inshaallah warra rabbiin ulaafiserraa waliin ilaalla jechuudha. Jireenya haraaman ta'in halaalaa akka waliin jiraattan akka jaalalli mana keessatti isiniif hin magaree isiniif baay'atu kan isin gargaaru chaanalli keenya kanaafiyyuu hanga dhumaatitti nu wajjin turaa isiniin ja'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Warroon namoota biraa hordoftan akkam jirtu nagaa jirtu nageenya keenya kan jaalalaaf akka onni irraa buqqeessinaa qaqqabsanii jecha. Akkuma waliin jenne kan waliin ilaallu har'a gaaffii akkamii gaafatamtanii shamarran jaalala keessatti jaalala dhugaa keessatti dhiirti gaaffii akkamii isinii dhiyeessa. Isa jedhu waliin ilaalla inshaallah rabbii waan laafisee hanga dhumaatti nu wajjin tura. Waan na daggaftaniif yookaan waan na jajjabeessaa jirtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoo kana laayikii gochuudhaan jalqaba, sheerii gochuudhaan jalqaba nu wajjin tura hanga dhumaatitti galatoomaa. Har'a kana gaaffii akkamii isinii dhiyeessa dhiirti si jaallatu kan jedhu viidiyoo gabaabaadha. Qabxii 4 isinii qabadhee dhufee qabxii 4 kana keessatti jaalallee keessan ka dhugaadhaan isin jaallatu jechuun nama jaalala dhugaatiin isinitti dhiyaate addaan beektan jedheen yaada. Shamarran yeroo kamiyyuu ani cinaa keessan jira. Jabaadha isiniin jedha. Jaalala keessatti kuftanii nafina jabaadhatiin qaroomaa jabaadhatiin uf jaaladha. Yeroo baay'ee nuti shamarran irgixanyaan taanu jechuudha. Maaliif sila dhugaan jaalateen sila dhugaan hin jaalannee akkami laata? Inni mucaan kun maaliif natti dhiyaate jennee yeroo baay'ee gaaffii nuti baay'ata girshaalii waan ta'e waan xiqqoo wayii isinii qabadhee dhufe qabxii 4 jechuudha. Qabxii 4 kana keessatti akka irgixanyaa taatan abdii guddaan qaba hanga dhumaatti na wajjin tura malee. Wanta kana siin jedhee kan jedhe irgixanyaa gara fuulduraatti si barbaada jedhee 100 keessaa 100tti sitti amanuu baadhu parsantiidha yookiin biyaansi baalaansii gootan dhiira akkas siin jedhe kana dhugumatti itti yaaduu qabdan jechuu barbaadetiin isinii qabadhee dhufe viidiyoo kana akka jaalatan abdii guddaan qaba. Jalqaba irratti dhiirti si barbaadu jechuudha. Gaafiin inni sitti dhiyeessu gara fuulduraatti maal yaaddaa siin jedha. Waggaa 10 booda masalan waggaa 20 booda. Waggaa 5 booda, waggaa 2 booda, waggaa 3 booda maal ta'uu barbaadda? Yookaan barumsa irra jiraatu taate barumsa kan kee kanatti fufuu barbaadda? Yoo biyya namaa jiraatte hoo pilaaniin kee maali? Maalirra jirta? Yeroo tokko bar maallaqa nu gaafatanii jennee dhiira baay'ee isaanii balaaleffachuu hin qabnu. Dhiironni baay'een barka maallaqa isin gaafatanii fi khayrii fi illee kan isin gaafatu jiraachuu danda'a. Maaliif tariitiin kaayyuu qabaadhitti kaayyuu isii kana jala cabsuun barbaadu jedhaniiti si gaafatu jechuudha. Kanaaf gaaffii si gaafatamteef pilaanii kee dhugaa deebisiif jechuu barbaadeeti. Biyaans hundaa miti. Hunda jedhaan jiru. Hunda sun ta'in parsantiidha yookiin biyaans warroon akka kan haasaan jaalala dhugaa sii qabaachuu hin danda'an. Kana jechuun dhiironni tokko waa'ee kan kee faayindaa gochuu hin jaallatanii jechuun waa'ee kan kee baruu pilaanii kee gara fuulduraa baruu hin jaallatan jechuudha. Yeroo siif kennanii si'aayina qalbiidhaan si dhaggeeffatanii waa'ee gara fuulduraa kan kee akkam akkati yaaddu. Maaliif pilaaniin isaa suni pilaanii kee kun akkamii walitti dhufaa kan jedhu baalaansi godhanii kamtu caala jedhee gara tokko deebisuudhaaf ta'a. Kanaaf namoota akkasii yeroo osoo kennitanii baay'ee gaariidha shamarranii. Kun kanumaan ta'ee garuu amma lammaffaarra geenyeeti jirra. Lammaffaan immootiyyuu dhiirti akkasitti haasa'u sun silaafuu inni qophiidha haasawaa ati itti haasoftu kana fudhachuudha jechaadha. So kanaafuyyuu waan barbaadu itti haasa'uu qabda jechuudha dhiira akkasitti itti haasa'uu dandeetta jechuudha. Pilaanii kee gara fuulduraa dhugaa jiru itti himuu qabdaa jechuudha dhiira akkasiisanitti. Sababni isaas inni hayyamamaa ta'ee jira. Jaalala keetiin gombossi jedhee si dhaggeeffachaa jira. Haa Oromoo kun harka keessa gadi jedhee si dhaggeeffachaa jira. Kanaaf waan barbaadu itti himuu qabda carraa argatteetti jechuudha. Hundatti miti hawaa himanii garuu akkasiin jedhee qofaaf hin beeki. Biyyaasisin gammatuu qabdan dhiira jechuudha. Dhiira itti haasoftan addaan baafachuu qabdan. Dhiirri margi ta'u wajjin yeroo keessaa fixuun barbaachisaa miti. Shamarran haasawaa kana keessatti sirriitti of ilaalaa.
Kanaafiyyuu dhiirta akkasii suni yaada kee sheersii gochuudhaaf qophiidha. Saapportisii gochuudhaaf qophiidha. Inni guutumaan guututti reedii ta'ee jira jechuudha namni akkasii suni. Waa'ee maallaqaa bichaa miti barkaasan gara fuulduraatti maallaqaan koo akkana gochuu edaa akkana gochuu daasboorata baanaa bara. Kana san ta'initti fedhii kan kee fakkeenyaaf ati gara fuulduraatti maal gochuu barbaadda? Dubartii akkamii ta'uu barbaadda? Dubartii maalii jaalattuudha? Namni tokko dubarri takka yeroo ofii isiitiif hin kennitu manuma isiititti baqa akka waan idaa wayii fudhatteetti ilaalti jechuudha. Tidaarii kan akka waan idaa wayiitti ilaalti. Tidaarii jechuun waan guddaadha. Idaadhas hojii manaatillee eeyye. Garuu iyyuu qalal gochuu wayya. Kabbaadii isa yoo guutan isa ulfaata. Yoo gaheen keessan ilma argachuu, ilma guddisuu bichaa ta'ee hiika maal qabaree hojii hojjetanii ilma sana guddisu kun hiikan qabu. Dursa garuu walitti gammadaa jirtanii isa jedhus yaaduu qabda. Innaa guutumaan guututti dhiira akkasii sana siif hayyamamaa ta'e san gara fuulduraa isaarratti yookaan fikshara isaa gara fuulduraatirra hin jirtaa jechuudha. Yaani gubbaarra dhiira siin haasa'u hin taanetti dhiira onneerra siin haasa'uudha jechuudha sii galtee. Kana jechuun kiyyaa amaloota namoota ta'e amaloonni namoota fakkeessu tokko siin jira 100% jedhee isinitti haasa'an jiru jechuudha. 100% isinitti haasa'an jiru. Isin garuu as tawaaluu qabdan wanta kana itti yaaduu qabdan jechuu kiyya isin galtee. Kana jechuun kiyya yeroo tokko bichaa yeroo lama bichaa si cinaa dhaabbate taananii murteessuu hin dandeettu sanirratti. Irra deddeebii nama si cinaa dhaabbate yeroo si as kaffa'u yeroo si dabbaru kan si cinaa dhaabbate dibbartii irraa si baasu yeroo si cannaqu kan cinqi keessaa si baasu kan yeroo kamiyyuu si bira dhaabbatu gammachuu gadda kee irratti jechuudha. Nama akkasiisan itti yaaduu qabdan jechuudha. Intarneet irrallee dhufee qaamaanis wal agartanii rabbiidha kan buddeena namaaf baasu waan ta'uuf jechuudha. Waan ta'eef jechuudha waan rabbi sitti fideef hin beektu waan ta'eef itti yaaduu qabda. Ganzaba yoo dhabdee waan tokko yoo kadhabdee tiniin jetu taate over support yoo kasii godhu taate namni duwwaadhumatti yookaan zinjireetii miti kan cinaa kan kee dhaabbataa jiru jechuudha. Biyaas haga tokko itti yaaduu qabda. Maaliif akka inni si gargaaraa jiru itti yaaduu qabda jechuudha. Namoonni tokko bara akkasitti sitti dhiyaatan malee si jaaladha. Minaamin jiyanii osoo hin taane akkasitti dhiyaatan si gargaaruudha. Miskiina ta'aniiti obbolaa siif ta'anii sitti dhiyaataniiti achi booda riyaa siif ta'an jechuudha. Nama akkasiisan qabadhu malee nama hoo jedheetumaan waa'ee jaalalaa qofaan sitti dhiyaatu kanatti baay'een dhiyaatin jechuun hayyaame. Gixanyaa ta'e akkasitti himu jechuudha. Dhiirti sitti dhiyaatu hundi jechuudha. Obboloodhaaf sitti hin dhiyaatu hundi isaa jechuudha. Garuu achi nama sirriitti beeku qabdu deddeebi'ee si gargaara taananii maallaqaan ta'e waan fedhenis ta'e si gargaara taanaan miidhama kan kee hin barbaadu taanaan akkasi jaalate. Waan maraan saappoortii godha yaada kee sheersii godha taananii gara fuulduraa kan kee si gaafachuu gara fuulduraa pilaanii kan kee si caqaacaqee si gaafachuu qophii ta'e taanaan dhugumaan dhugatti gara fuulduraatti abdii sirraa qaba jechuudha. Dhibba keessaa dhibba ta'e isinitti hima waa'ee kanaa jechuudha. Mikiraatum hiriyaa kan keetiinni. Abbaa manaa kan kee ta'uu hin barbaadu. Fireendi kee ta'uu hin barbaadu. Akkanumatti obboleessa karaasii ta'uu barbaada. Sii galteem garuu maal godharee gara fuulduraa keerra? Yaadna haala isaan caqaacaqu. Kanaafuu dhibba keessaa dhibba ta'e keessatti obbolummaa keessa hin taane inni jaalala keessa akkasii wajjin seenuu barbaade. Sadaffaan immoo haasawa keessatti fakkeenya fira kee keessa abbaa kee haa ta'u dhukkubee haa ta'u. Itti himta abbaa koo dhukkubee turee bari. Jaalallee keetii miti beeku obboleessaa kiraati. Jettee abdattaati. Garuu inni yeroo kamiyyuu si cinaa jira jechuudha. Akkanumatti baqqaa jaalallee kan keetitti jaalallee miti jechuudha. Obboleessaa kiraati. Abbaa kan kee dhukkubeetti itti himta haa ta'u fira kan kee haa ta'u adaadaatii haa ta'u eessuma kee haa ta'u fira kee keessa nama wayii dhukkubeetti himte. Unkaan wanta san ati iyyuu dagatu deddeebisii yaadachiisa. Akkamiin aadaadhaan kee keessa fayyitee jirti? Ati dagattee aadaadhaan ta'e fayyitee dagattee jirta. Itti himte garuu dagattee jirta. Deddeebisii si gaafata jechuudha. Maaliif sammuun kan kee akka cinqatu waan hin ayyamneef jechuudha. Yaada kee itti himteerta waan ta'eef cinqatii kan kee arkoo hin fedhu waan ta'eef qubna garee isa guuteetu isatti himatte waan ta'eef qubna garee sii ta'ee argama jechuudha. Wanta itti himte sun isa yaachisaa jechuudha. Maaliif aadaadhaan tanteessoo sii fayyitee adaraa maalirra geettiree infermeeshina waa'ee aadaadhaan tanteessisan akkamirra geettiree jedhee si gaafata.
abbaa keessoo ta'e fira keessoo ta'e baqa tukuraatii irratti godheetiniin nagaa isaanii deddeebisee si gaafata akka ati nagaa qabdu beekuudhaaf jechuudha. Dhiironni tokko bar osoo ati itti himteeyyuu waan biraa sitti haasa'e kana murraachiis haamma waa'ee kennaa haasa'annaa siin jedha. Na dhiirta akkasii sun dhugumaan gara fuulduraatti si barbaada. Ati kan akka qaldeetiitti itti himuu dandeetta waa'ee dhibee fira keetiisan jechuudha. Garuu inni itti yaadeet erga turtan jala mafaa erga turtan wanta siin jedhu keessa wanta siin jedhu adaadaan tan teessuu fayyitee osimni kan keessuun fayyee jiraa? Akkamitti waa'ee fira kiyyaa si yaachisaa hundee? Kan akka qaldeetiitti miinni immoo maaliif yaadatamu? Kan jettu sitti dhaga'ama. Dhiirri tokko bar yoo waan amma itti himte yoo boru deebisee haasa'u. Waa'ee dhimma geessituu jechuun waa'ee fira keetiisa yaachisuu dhisiiti. Sababni isaasis jechuudha wanta itti himteef waa'ee dhibee fira keetiisa itti himteef hagam takkaati akka isa heer godhaa jirtu yaaduu danda'a. Hagam takka akka iddoo isaa qabdutti dhaga'ama waan ta'eef wanta san qalbeeffateetiin deddeebisee si gaafata jechuudha. Waan ati irraanfattee iyyuu deddeebisee si gaafata jechuudha. Kanaaf jaalalleewwan lamaan gaafa waliin haasoftan haasa'umaan hin taane waliin hin haasa'ina haasaa qubna garii haasa'amuu qabu waliin haasaa waan jedhee isin gorsuuf jechuudha. Kanaafiyyuu waan ati akka qaldiitti dubbatte qubna garii godhee deddeebisee si gaafate akkam ta'ee fayyanii jiranii mi'a akkam taane infoormeeshinii isaanii akkam jedhee deddeebisee si gaafate taananii dhugumaan gara fuulduratti si gaafata si jaalata jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun milikkata tokkoffaati jechuudha. Dhiira gara fuulduratti si abdate yookaan dhiira dhugaatti jaalatee gaafii akkanaa si gaafatu keessa isuma dhugaatti kun milikkata tokkoffaati jechuudha. Milikkata dhugumaan dhugatti ittiin beekuu dandeettu keessaa dhirti gaafii jaalalaa sirrii sittiin dhiyeessanii jiranii miti. So haasawatti haasawatti maal nageesse immoo maal haasa'arti? Ana maaltu nageeshirii waa'ee buleettiisi? Ana maaltu nageeshirii waa'ee sumeesi? Waa'ee aadaa siibuu maal haasawatti gootin? Waa'ee jaalalaatiifis dhaqee jaalala kiyyaaf haisiin haasoftu? Maa waa'ee siin naqamne keessa naqamti? Si jammar siifiyyuun qalbeeffatu jechuudha. Waan ati haasoftu san itti qalbeeffatee siif deebisuu miti. Sitti aarayyuu keessi isaatti sitti haasamuu baatu malee jechuudha waan itti haasaa jettu san. Akka inni amma cinqamee torbee lamaan booda ji'a tokkoon booda osimni kan keessuun akkam ta'e adiraa. Atuu dagattee bara. Atuuyyuu nagaa isa gaafataan jirtu eessumicha kan keessan atuuyyuu ka dagatte inni si yaadachiisa jechuudha. So akkanatti milikkata kanaan addaan baafachuu dandeettanii jechuudha. Dhiira kashlabbee sitti dhiyaate garuu yeroo waan kanaati siin kenna. Sitti aarayyuu hunda'u waa'ee biraawwatu wanti inni haasa'u si wajjin firii ta'e si wajjin haasa'u jaallatu waa'ee yeroo sanii akkanaas taanee akkas taanee akkana taanee akkas taanee gaafaan si erge akkasii gaafaan si erge akkanattiin akkan ta'a akkas ta'a kana bicha si gammachiisa. Kana bicha haasa'uuf qophiidha inni jechuudha. Inni kun garuuyyuu gara fuulduraatti gonkumaa isin barbaadu. Kanaaf ofirraa dhaabuu danda'u qabdaati. Yeroo tokko shamarran ija dunuuffanneetu maanta seenne waan arginu tokko kan bareedin isaa yookaan immoo afaan inni haasa'uun sun dasu jedhee jechuudha. Yookaan hin bareedda jedhee yoo inni si jaju hundumaa dhugaa seetee si dinqisiifatee yoo jedhe dhuguma kan keesseetee wanti kuni shamarran beekamtii qaban shamarran kan bareedan hundumarraa wanta ga'u rakkina bakka maratti bal'atee argamudha jechuudha. Okay, arfaffaa. Arfaffaan himmootiyyuu waa'ee nagaa keetis gaafata. Akkam nagaa qabda? Maal nyaattee? Maal dhuydee? Maal hojjettee? Hojii humnaa olii hojjetaa jirtaa? Maali nyaattee? Sooranni ati soorataa jirtu soorata akkamiiti? Lakkisiif hin tasmaama'uu akkanaa nyaadhu. Qabeessii geessoo reedhiitti jedhu sin dhabamu jechuudha. Nageenyi inni si gaafatuu fi nageenyi namoonni si gaafatan waladda. Akkamitti waladda hojjette akka Itoophiyaatti fakkeenyaaf nagaa namoonni gaafa wal gaafatanii wanta baratame ta'eef nagaa wal gaafatan yaani aadaa keenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyya ormaa kana yoo ilaalle wallahi biyyi kan keenya jaannataadha. Akkamitti fakkeenyaaf manni wahii tokko as jira manni tokko achi jira jechuudha. Fakkeenya jechuudha. So osuma manni kan keenya ollaa walii jiru wal quban qabna. Waliyyuu hin beeknu. Manni kan keenya bara ollaa walii jira garuu waliin beeknu. So tokkoffaa irratti sirni kun jechuudha Itoophiyaa keessatti baay'ee akka dasna jedha. Kabajaan akkanaa kun baay'ee akka dasna jedha. Ollaa wal argii nagaa wal gaafachuu akkam bultan naan hin jedhine bira ta'ee wal kobachuun tokko jirti.
So hiriyoota kee ta'ee abbaa fedhe haa ta'u yoo wal argan akkam bultee waliin jedhan akkam oltee waliin jedhan. So waan akkasii sana osoo hin ta'iniiti nageenyi inni si gaafatu nagee yaadda ta'e kan sirriitti coggaarraan keessi daaka akkami nageenyi sitti dhagahamaa jira akkam jirta fayyaan kee maal fakkaata akkamitti raftee sa'aatii meeqatti raftee hirriba kee sa'aatii gahaa argatee jirta hirriba keedhaaf wanti si jeequ jira deddeebisee si gaafata jechuudha guyyaa hundumaayyu jechuudha. So shamarree gisee takka takka bakka kanatti shukummoo shukurshummoo maal jamaayyuu yaadadhee jira dhiibama guddaa ishee shukunnuu jedhama shukunnuu of godhan jiran bakka kanatti shamarran jechuudha. Akka daa'imaatti of deebisan jechuudha. Akkamiin yoo inni bakka akka inni jedhee gaafatu akkamiin jirtaa maal nyaattee maal dhugdee bakka yoo wanta gammachuu tokkotu keessa isaaniitti dhagahama jechuudha. Kanaaf bakka ni jiraami itti himuuf yeroo hundaayyuu kan baratame ta'aaf jechuudha. Bakka maal nyaadhidhaan maalaa nyaadhu har'a bishaan hangam dhuge liitira meeqa dhugeera maal jedhaan beektan bishaan machee qaama keenyaaf gaariidha namni tokko bishaan dhuguun dirqama jechuudha guyyatti. Kanaaf maal jedhaan kanaaf sababa isaatiyyuu ofiitii of kunuunsiti jechuudha. Akkasiin of kunuunsitu in taasisa jechuudha jirti akkasii. Isin jalee artuu si argi salaam nasheen jedhee si bira kutu akkam jirtan jee si bira kutu afaan taa'ee si galtee Itoophiyaatti kis jaamaa mire. So waan baratamaa ta'e waan ta'eef osoo hin ta'in giddi isaan jedhee dirqama isaaf ta'e jechuudha. Nageenyi kan kee nagaa kan kee baruun isa dirqisiisee nagaa si gaafachuu jechuudha. Akkuma isin jirii nageenyi isaatiif kan isaanii wal adda jechuudha. So nagee kee sirriitti yoo si gaafatee jedhee jamarsi taradda'uu danda'a jechuudha. Ati dhibee wayii qabaachuu dandeettaa. Kaleen keessa dhukkubuu danda'a. Bakka wanti wayii sitti hir'ate ta'uu danda'a. Wanta sitti hir'ate san baastee itti himattee iyyuu kan si gargaaruudhaaf yaalan. Akkamitti akkatti fayyaa kee guututti deebitu. Akkamitti akkatti ni jiraa miti dhiirti tokko bara akkatti hojjettu hin jaallatani. Dhugaa rabbiis hin jira dhiirti dhiira taate dhiirti goobaziin jechuudha shamarran yookaan haati manaasaa akka gabbaatee hojii hojjettu ayyamamaa miti dhiironni baay'een keessattuyyuu dhiirti islaamaa jechuudha. Dhiirti karaa dirrabbiitti irratti guddatte shamarran akka gabbaatee mana namaa hojjettu akka gabbaatee namoota wal argitee hojii hojjettu ayyamamaa miti. Maaliif amantiin keenyas hin ayyamu jechuudha. Maaliif dubartiin tamanaati dubartiin mana bareechuu gaheen isii mana bareechuudha. Gaheen isii ilma isaa bareechiftee guddisuudha. Gaheen isii isaa fi ilma isaa guddisuudha. Mana isaa faafaa gootee cis gootee mush asiin mana caqamtee asiin dhadhaa dibattee asiin jaankaa jinnii jettee mana caqamtee mana charamtee chakachakamtee eeguu osoo hin ta'in fataa gootee fataa jettee eeguu gaheen isii kana malee gabbaatee akka lapheen isii caccabutti hojjetteedha kaamucha cabsitee gahee akkasiin qabna. Kanaaf dhiirti islaamaa tokko kana hin beeka jechuudha. Warroonni amma akkasitti fayyadamaa jiran hedduun isaanii ni jira. Maashaallah. Rabbi isinirraa haa jaallatu. Rabbiin nama amaanaa nabii keenyaa galmaan ga'e isin haa godhu. Rabbiin isin haa jaallatu. Rabbiin isin haa kabaju. Isiniin jechuun jaaladha warroota akkasiisan. Warroonni akkasii gaa'ela keessa jirtan nan beeka. Baay'ee keessan. Kan walitti dhiyeenyaas qabnu waliin haasaas jirrus ni jirtanii. Galatoomaa namootas fakkeenya ta'uu qabdan jechuudha. Maashaallah rabbii waliif sin hadhiisu rabbiin hamtu sinirraa haa qabu akkanumatti itti fufaa siniin jedha. Dhaloonni dhufullee akkanatti itti fufuu qaba jechuudha. Amma dhaloota saree kana keessa jiru kana keessatti salphina keessa jirra jechuudha. Maaliif dhalaan illee bakkuma argite ooltee galtii abbaan manaas bakkuma arge oolee gala maaliif riskii barbaada jechuudha. Ilmoo guddifannedhan jechuudha salphina. Kanaaf haga danda'amaa ta'een dhiironni shamarran manatti kunuunsaa. Maaliif shamarran bar wallahi wanti hundi isaanii qallaalidha osiniin jedhu. Fakkeenyaaf osoo amma hojjannu jechuudha. Harkuma keenya kana osoo muyni wayii nu waraane qaamni keenya qaama keessanii wal adda qaamni shamarranii lallaafaadha jechuudha. Waa baay'ee balaa baay'ee danda'ee
ofirraan deebisu jechuudha. Kanaaf shamarran baay'eetu jira waan dhiirti hojjetan bakka dhiirti argamtutti argaman. Kuni garuu dogongora guddaa akka ta'e dhiiratti himaa jira guyyaa ammaa sa'aatii ammaa kanatti yaani sagantaa xumuree jira sagantaa warra haga sagantaa haga qabxii afuritti isinii qabadhe dhufee xumuramee jira barumsi kun ergaadha isinii kan dabarsaa jiru ammaan tana kun ergaadha jechuudha asumarraanii jazaakallahu khairan dhiirochee haga danda'amaa ta'een shamarran manatti kunuunsaa malee ala keessan baasinaa rabbii keessaniif jiraate jechuudha maaliif shamarran gaheen isaanii kanaa miti shamarran mana keessan isinii bareechisuudha jireenya keessan isinii bareechisuudha malee shamarran dhakaa muka cabsitee alaasitti fiduu hin dandeettu biyaas yoo danda'ame suuqii wayii manatti baniif waan qallaalii ta'e waan manaa isii hin baafne waan aduu isii hin nyaachifne waan rooba fi aduun isirratti hin buune waan isin hin miidhamne yoo dirqama ta'e jechuudha dirqama hoo ta'e sanuyyuu yoo dirqaman ta'in dirqamni sirra jira waan ta'eef dhakaa muka cabsitee fidi addunyaa yookaan hin dhaliini ka maal gochuu dhaltee ni rakkistaan. Kanaaf shamarraniif hubadhaa. Akkuma san immoo dhiironni shamarran tumtan shamarran dhooftan akkuma qaldiitti yoo dhooftaniyyuu shamarran qaamni isaanii lallaafaadha. Hin danda'u dhayuun jechuudha. Dhayamuun hin danda'an qaamni isaanii hin danda'u yoo dhiirota amma fakkeenya dhiirti yoo lola deemte jechuudha. Yoo waraanamte waraana isa of keessa buqqifteet osoo hin boonne saamiran isaa hin cabne galan. Shamarran garuu dhiiga sanuu yoo argite unkaan dhayamtee galuu miti dhiiga yoo argite in sodaatti. Difiratiin qabdu takka otaate malee. Dhiinummaan sunuyyuu isii fashaleessa jechuudha. Kanaaf waladda uumamni keenya rabbitu iyyuu uume waladda nu godhe. Kanaaf gahee keessan ba'a dhiironni isiniin jechuun jaalladha. Ergaadha kuni inshallah ergaadha kuni waan biraati miti. Galatoomaa isiniin jira waan hojii turtanii baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja warroonni haaroo dhuftan laayikii godhaa sheerii godhaa. Subscribe godhadhaa mallattoo bilbilaatu qadhaati yeroo kamiyyuu barumsa jaalala mana isin jirtan isin qaqqabu galatoomaa waan jajjabeessitanii fi koomentii keessan dubbisaa jira guddaa ulfaadhaa galatoomaa guyyaa gaarii.